akkami taphaan ala ta'uu ergaan waliin galle ergaan wajjahattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskilleen qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirri sitti xaxama. Obsa waan inni taa ture nin beeka waan an taa ture obsaan ni beeka. Osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka. Firaaf diinalleen maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Hussein Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an. Ani kaniin dhaladhe kun Oromoo Wallooti. Hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti. Ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo Walloo wajji jiraadhee hin beeku. Namni waan haa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiru. Takka lama jennaan bilbila diimaa sidhaa eebaa. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafan siin jiru bahararra namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200 dhufa 800 dhufu nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha namni kasaare kasaaraa dalaga waan ta'eef axaqitti dachee namuu namatuma mana kireeffatee namatuma nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan dhaggeeffadhu obboleesso warra nuti deenii irraa qabnutu jira. Warri sun gaddache hoggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinagdee gadi itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaama irraa qaba 200,000 2,300 suudi makiinaan 100,600 1,400 irraa qaba carraan inni qabu mootummaa Yamanta olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa. Oromoo Walloo ta'us Hussein Maabaraati Oromoo Arsii ta'us Hussein Maabaraati kan nama tumu. Maaliif hawaasni tumamuu kunillee Hussein Maabaratti beeka. Maaliif dalayduu santu gorfamtuudha. Nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan. Namni makiinan fidee hoggaa seenaqan kararraa seentee jirti harka Hussein Maabaraa gaarra asiin baatuu janiin. An Hussein Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla. Walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa. Garuu namni bahee hoggaa hoosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman. Akkasiga filmiin akkanaan irra dalagamaa ture gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan ibiddaan eenyu ana shurrubbee janii dhawan. Nama madootti karaa osoo yaanuu dhufneeti eenyu sidhee jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'ee naan jee tokko. Siigalee ijoollee kunnoo laale ganda gaara nuuree gubbaati. Kadhaes ijoollee mabbaa biiftuuti gaafa gosummaan jirtu san. Siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubba sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jan ijoollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu waarra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanniyaa damsita dirqama lagee nama kee waa godhu akkasitti bar shurrubbee kalkee cafaa tokko kana na godhee je nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggorani gorfan qajeelan oromummaan tana qabdii beek haga kana shirri dalagama namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Hussein Maabaraati tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu ata keessatti harka Hussein Maabaraa rabbi si buuseetii dawwaladhuutu jira namni Hussein Maabaraatu na qabe beeka hoggaa tumamee baay'is Hussein Maabaraatti beeka ka Walloos Hussein Maabaraati ka Arsii Hussein Maabaraati ka Jimmaa Hussein Maabaraati yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti je'eeti wal baasa. Haga kana ta'e kun koominiitii Itoophiyaa keessa jira kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira
nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee. Soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala. Namni du'ee galatun maamee kiyya dur fadhu gabaabumatti waa'ee Hussein Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira obsaan hanga tokko himee jira Afrikaan himee jira jarri kun jara Hussein Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan. Hussein Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture garuu Hussein Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaa kana gadamu waan siin Hussein Maabaraa nama miidhaa ture. Damana gooneti dallala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinagdee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma harrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 hin deema namni haxaqitti qabamu maqaa Hussein Maabaraa himata kan nama tumu Hussein Maabaraa himata. Laadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatu maamee shurrubbee waa'ee maamee shurrubbee reeffa as keessa Afrikaallee waan tokko waan kaasee qaba. Maamee shurrubbee bakka tana hin jiru. Maamee shurrubbee warra rukaaba hannaan takkaa dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu maamee shurrubbee galateeffatee osoo inni as hin jiraatin. Isin achirra dhaabbatanii maamee shurrubbeetti ishee ergootanii si'a malee maamee shurrubbee yeroo jalqabaatti fara mana keessa seene naaf inni warra waliin dubbanne isaa sonumaan argaa naas numa beekaa garuu hangas mara walitti hin dhiyaannu naaf inni. Ini gabaabsin amma kana hawaasa Hussein Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa battee jirta galatoome ammoo agendaa qabna sagantaa qabna. Okay Mahamad waan dabaltu qabda? Ani ciin taa'uu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqisoo. Okay dabale sagalee kan qollaa. Ni dabalu. Wanni nuti isin dabalu obboleessa keenya Maamee Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barree achuma keessa wajjin turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bayii hedduu keessa waliin dabarre garanumaan Maamee Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii jechaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf iccitii waldaa kanaa fi dugmentara waldaa kanaa haga tokko harka jira jeetiin hubadhaa nama biraa jiraatu mala ammoo akka waldaa kanaatti dugmentarri guututti harka jira jeetiin yaada haga tokko. Agasiin mataarra babee gara gartee xumuraa gara wannaatti isinii dabra. Waggaa afran kana keessatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaatii fi daldala namaa kana eega tola ooltummaadhaan hojiitti seenee mindaa tokko malee osoo nam tokkoon gartee mindaa irraa hin arganne keessa isaa keessaa rabbiif jecha ilmaan Oromoo karaa kana deemu baraaraa ture keessatti bu'aa bayii jiru haga tokkoon isinii hima. Waggaa afran kana keessatti shamarran Oromoodha kan gartee karaa kanatti dallaallotaan gartee qoonqoonis haa ta'u bifa adda addaatiinis haa ta'u gartee bifa gartee diinagdee irraa buusuutiin mana adda addaatti walitti qabanii gartee akkasitti kaarbooniin qaama isaanii irraa bahuu fi wanni adda addaatiin ukkaamamanii lubbuun baate dubartii 69. Akkasumatti waggaa afran kana keessa dubartiin gudeeddaa jaalattee osoo hin ta'in gudeeddaadhaan gudeedamtee waldaa kana dhuftee himattee 29. Akkasumatti dallaallotaan ta'ee shamarreen fuula qabdu yookaan shamarree bareeddu tan ilmoo ifiin gartee jaalattee hin dhalin dirqamaan irraa dhalan 24. Akkasumatti waldaynitti isa godaansa seeraan alaa waggaa afran kana keessatti shamarree maallaqa hin qabne ta'u gartee warri isaaniiti wanna gartee maallaqa irraa kafaluu dadhaban tan rakkattee akka malee taate yoo xiqqaattee dhalaa 550 bilisoomse. Akkasumatti deebi'uudhaan dallaallonni biyya keessa jiruu fi gartee biyyoota ollaatis jiru nama 29 qabamee seeratti dhiyaatee kaan magaalaa Hararittidhaa jira kaan hidhaa Addeelleetti waggaa 28 irraa hanga 30tti itti murtaa'ee hidhaa jira. Kanarraa kan hafe dhiirtii lubbuudhaan dabartee dallaallota harkatti lubbuun dabartee osoo maallaqa buusii janiini tumu haa ta'u yookaan gartee mana oosha isaanii keessatti walitti qabamanii qoonqoodhaanis haa ta'u dhukkubnichi keessatti qabee dhukkuba yaala dhabuunis haa ta'u dhiira ta'ee kan lubbuun dabartee nama 29. Dhiira ta'ee kan waldayni ittisa godaansa seeraan alaa lubbuu isaa baraare waggaa afran kana keessatti nama 600. Akkasumatti shamarreen gartee qabamtee dallaallotaan yeroo dheeraa cinqamaa turte nama dhabuudhaan yookaan qarshiin isii bakka takka bu'uu fi dhabuudhaan rakkataa turte maraattee huccuu darbitee dhalaa 9. Baruma afran kana keessa Bosaasoonis haa ta'u Jabuutiinis haa ta'u warreen dooniin fuutee osoo gara biyya Yamaniin deemaa jirtuuni qabatamatti nuti hordofnee dallaallota irraa hubanne nama 900tu waggaa afran kana keessatti lubbuun dabartee jechuudha. Kanarraa waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa nama jaamu Ziyaa Shoodhee nama jaamu bakka takkatti dhalaan torba dhalteef
dhalaan torba lama ijoollee wallooti taan ijoolleen dhalaa lamaas naannoo Amaaraati taan ijoollee Oromooti. Isaan kun hundinuu haga ulfooytuu gadi lakkisu yeroo isaan bahararraa bu'an dooniirraa buusee bira qabee dhalaa fuula qabdu tabareeddu. Fiqqabee haga isiin ulfooytuu bira tursiisa yeroo isiin ulfooytee tanaaf jalaa ergeeti tabiraa buufataa jechuudha. Kanaafuu wanna ajaa'ibsiisee waggaa afran kana keessa Ziyaa Shoodhee dhalaan torba bakka takkatti ilmoo dhaltee fi Ziyaa Shoodhee waldaa ittisa godaansa seeraan alaa keessatti himatamaa ture jechuudha. Kana keessatti tan gartee obboleessa keenya Hussein Maabaraa obboleeyyan keenya illee akka gaarii dubbatanii dhuguma rabbiitti namni waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana akkuma jeetti kakatee fudhatee dhugaadhaan hojii bareedduu dalagee waan waldayni kun dadhabe ilmoo miskiinaata qarshii namarraa kafaluu dhabde. Tagartee akka maleetti ijoollee Dabuub ijoollee Amaaraa kan namni irraa gartee maallaqa baasuu dhabame waldayni illee dadhabee Hussein dirqamatti kenninee Hussein baase nama 338 namni Hussein dirqamatti kenninee nuti harkaa baasisifne dallaalota harkaa. Keessa isaatiin benziila makiinaatti naqatee gaara keessa deemee bakka adda addaa dhaqee. Kanaafuu bu'aa bahii waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana keessatti Hussein nama waldaa kanatti dhugumaan harka kennee dhugumaan gartee akkuma nama miseensa tokkootti hojjechaa ture jechuudha. Garuu haa ta'u immoo gartee maqaan isaa baduun hin oolamne. Bakka adda addaa keessatti Yaman keessatti hattaa yeroo dooniirraa namni bu'e hattaa gartee Yaman warra keessa bakka fedhe tahee namni yoo nama biraa tumee namni biraa maallaqa irraa buufates maqaan inni himatu Hussein Maabaraati. Kana eenyutu kana godhe dallaalota olii tana tattaa'u kan inni gartee gadii tanatti gartee yeroo inni isaan nama akka malee godhan dhaqee seera dhiyeessee hidhaanii warra inni mootummaa geesse hoosha isaanii cabsetuun dhiibbaa irratti godhan. Akkuma shurrubbee namni dalagaa walitti hidhanne jechuun san janii admaa ka'anii walgahii 70 ta'anitti maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni hin tumamin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni manatti hin ugguramin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee nama hin bilbilchiisina. Isaatu erga waldaatti seenee qeerra deemee nama qabsiise hoosharra gube nama hedduu dhaame nama hedduu lubbuun darbe xiiqii keessa galanii haga inni makiinarratti ajjeefamu dalagame. Garuu waan inni isi erga waldaatti dhufe an isumaa dirqama baatu isumaa qajeelfama walii kenninuun waldaa keessaa wanni hin baheef sababa san obsaan haa dubbatu nama ofitti badii muruu dadhabeefin waldaa keessaa bayan. Hoggaa dubbiin jabduun jirtu na bilbilan nin dhufa. Karaa kana keemaa nama meeqa fuune? Nu bilbilanii keemaa naasirii nama meeqa fuuna? Attaafi nama meeqa fuuna? Golagaatiraati nama meeqa fuuna? Oromoota kutaa biraa amma nama san nama 30 nama 20 fidi waan godhu jirtu san hojjenne ni fuuna bakka takka ni dadhabne. Saniifin waldaicha keessaa bahe. Namni tokko Oromoo ta'ee gaafa jaarame akka Oromoo